Hi guys, akkam jirtu? Nagaa keessan isinin jecha ani nagaa kodha bakka nagaadhaan gara chaanaalii Unity with nagaa dhuftan isinin jechuu barbaada. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo immoo laayikii fi sheerii gochuudhaan yaadaa fi keeka qabdan komentii jala naa kaa'uudhaan nafaana turaan isinin jechuu barbaada. Har'a qophii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Qophichis qophii nama bashannansiisu, qophii nama barsiisu, qophii baay'ee namatti toluun isinii qabadhee dhufee jira. Nafaana bu'aan isin jechuu barbaada. Garuma qophichaatti isin dabarsa. Egaa akkuma beekamu addunyaa kana keessatti wantoonni hin taane hin jiru. Wantoonni nama ajaa'iban hedduun ta'anii jiru. Garuu wantoota hin dubbatamne caala. Kanaaf isaanis wanta dubbiseera. Wanta tokko tokko irraa isin qabadhee dhufee jira. Keessattuu May 16 100 Love Life TV jedhamu irratti TV sana irratti baay'ee dubartii beekamtee turte Charity Pierce nama jedhamtu tokkoon isiniif qabadhee dhufa. Isheenis ulfaatiin ishii 778 paawundii irraa kaatee ulfaatiin ishii hir'isuudhaaf wantoota hedduu gootee wantoota hedduu yaaltee turte. Isheenis kan bakka isa isiniif qabadhee jira. Nafaana bu'a. Egaa isheenis wantoota nama gaddisiisu keessaa isheen ulfaatina ishiirraan kan ka'e mana fincaanillee bahuu hin dandeessu ture. Iddoo jirtutti fidanii fayyadamaa turte. Qaama ishees dhiqachuu hin dandeessu ture. Kanaaf immoo ispoonjii fayyadamaa turte jirti. Isheenis bakka baay'ee rakkachaa turte. Kan kanarraanis kan hafe bakka wanta hedduu ba'uunis galuunis baay'ee ulfaata tabbatti ta'aa ture. Isheen bakka ulfaatina ishee egaa ulfaatina kana jechuu yaada 778 paawundii jechuu baay'ee cima sila ta'e. Isheenis bakka baay'ee bakka jireenya ulfaatee ture. Isheenis bakka jireenya ishii tokko tokko keessatti wanti salphaa miti. Garumatti ulfaatina amma kana baatanii deemuun isheenis iddoo ciisuu ka'uudhaa soofaarra taa'uudhaa soofaarraa ka'uunis wanta hedduu bakka bu'aa bahii hedduutti ta'ee ture. Isheenis baay'ee rakkachaa turte. Kana keessatti immoo gargaarsi mucaa ishee fi gargaarsi abbaa manaa ishee yookiin jaalallee ishee baay'ee isaan faana ture. Bakka waa hundaanuu gargaaraa turanii. Isheenis akkatti turte. Egaa chaartiin rakkoo guddaa keessa turte. Isheenis nyaata bilcheessuullee hin dandeessu ture. Nyaata bilcheessuu fi waan hundumaa bakka abbaa manaa ishee fi mucaa ishee irratti dhiistee turte. Nyaata bilcheessuun baay'ee ulfaataa ture. Isheenis baay'ee rakkachaa sana turteef egaa isaanis nyaatota ashagamoo ta'anii fi nyaatota suuqiirraa bitamanii fi hoteela hedduurraa bitaman nyaatota akkasii fayyadamu ture. Kanaaf jecha immoo egaa namni nyaata madaalamaan argamu taanaan furdiin hin taanes dhufuu danda'a. Sila ta'e nyaata madaalamaas argachaa hin turre. Isheenis nyaatatuma ashagaman nyaatotuma suuqiirraa dhufan tu bakka nyaata fayyadamaa turte. Kanaaf jecha bakka isheenis manaa ba'uunis baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf jecha baay'ee bakka konkolaataa keessa seenuun namoota faana bakka wal arguun iddoo tokko tokko deemuun wanti kun hundumtu bakka jireenya isheen olii gadi sochii isheen gootu keessatti baay'ee ulfaataa ture. Itti cimaa ture. Ulfaatiin ishee akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan baay'ee bakka ulfaatiin jirredha. Ulfaatiin illee nuti bakka ulfaatiin namana jira jennee amma yaannutti ulfaatina ga'uu danda'u ture. Isheenis bakka baay'ee itti cimee ture. Bakka mana yaalas deemuuf illee isheenis baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf jecha ambulaansiin mana tajaajamee fi mana ambulaansiin deemee fudhatee mana yaalaa geessaa ture. Bakka qaama ishee dhiquunis immoo fi uffatatti jijjiiruun nyaata laachuufiin immoo mucaa ishee irra bakka mucaa ishee bakka baay'ee faana rakkachaa turte. Akkuma haadha isheettis dhagaamneef jecha isheenis waan hedduu fi gochaa fi turte. Egaa ga'ee mucaa ishee fi ga'ee abbaa manaa ishee kana keessatti ga'ee guddaadha. Ga'ee amma dhamee dubbatamee bira darbamuu hin dandeenyedha. Ga'ee guddaan turre. Uffatoonnis immoo itti ta'an uffanni baay'een hin jiran ture. Qaama ishee uffatoonni galan bakka huccuuwwan kanaafis argachuufis baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf jechas uffata babal'aa tishertii babal'aa gubbaa fi uffata keessa surree keessa kan jedhamu yookiin paantii isa jedhamu kana qofa fayyadamaa turte. Egaa baay'ee jireenyichi baay'ee itti cimaa ture. Egaa baay'ee cimaa ture wantichi. Kanarratti ulfaatinni wanti inni ittiin ilaalamu BMCT kan jedhamudha. Kana jechuunis qaamni itti ulfaatu qaamnii fi ulfaatinni namaa walitti madaalamuudhaan fayyaa bakka jechuun nama sanaa ittiin ilaalta jechaadha. Ulfaatina nama sanaa fi qaamni nama sanaa walitti fidee bakka jechuun amma inni ulfaatina isaa fi bal'ina qaama isaa ilaalta. Innis bakka afuritti qoodama ture. Innis ulfaatina gadhaanaa fi ulfaatina inni kan biraa immoo ulfaatina giddu galeessaa. Inni sadaffaan immoo ulfaatina giddu galeessaa. Inni arfaffaan immoo ulfaatina humnaan olii ture. Kan chaartis 778 paawundii ta'uun isaa ulfaatina humnaan olii keessatti ramadaman ture. Egaa ulfaatinni kun baay'ee guddaadha. Kan nama baay'eetu jechuu danda'ama. Kun xiqqoo hin ulfaata yaada agarsiis ulfaatinni kun gacimu hin beektedha yaada. Kanaafis ulfaatina wal qabatanii egaa akkuma beekamu rakkinoonni hedduun dhibeewwan hedduun of danda'u isheerras ga'aa ture. Dhibeewwan hedduutu irra ga'aa ture. Keessaa kan akka dhibeenonni irra ga'uu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa irra ga'uu danda'a. Dhukkubbii sammuun irra ga'uu danda'a. Bakka fi kan kana fakkaatamu dhibeewwan hedduu dhibeewwan tokko lama jedhamne
irra gaa ture isheenis gaa ture. Egaa ulfaatinni chaartii guyyaa tokkotti waan dhufe miti jechuun waan bakka hidhati yeroo keessa waan daa'imummaa kaasee kan dhufedha malee wantuma yeroo tokkotti kaa'amee ulfaatina kanarra geesse miti. Isheenis jechuun abbaan ishee bakka suusii dhugaatiidhaan qabamee sila jiruuf bakka galee itti lolaa haadha ishee reebaa ishees bakka baay'ee itti lolaa isheen immoo kanumaaf jecha bakka nyaatota kana jalaa ba'uuf jecha bakka isheenis nyaatota jiran nyaatota firiijii keessatti argatte hunduma isaa qabdee shamaxaxottee galtee yookiin nyaachuutti tunguuruuttee galtee kanaaf jecha nyaatota bakka isheen immoo waan bakka yeroo sanaaf itti fakkaatee jalaa dhokachuuf waan ta'e waan sana jalaa dhokachuuf yookiin aarii sana jalaa ba'uuf jecha isheen immoo nyaatatti miliqaa turte gara nyaataatti goraa turte daa'imummaa isheetti jechaadha. Isheenis nyaatota akka chokkoleettii, aayiskiriimii, chiipsii fi nyaata mimmi'aawoo ta'an hedduu bakka achi keessaa fuutee isheen itti ciraa turte. Kanaaf jecha turte yeroo sana bakka yeroo dargaggeetti turtetti ulfaatinni ishees qaama ishees bakka adda balaa dhufe. Bakka mana barumsaa yeroo deemtu mana barumsaa keessatti namoonni yaadonni isaan kennaniif ijoollonni hiriyoonni ishee yaadonni isaan kennaniif bakka nama furdaa sila taate bakka jechuun sooshaal laayifii keessa dhiibamuun jira uummata keessa xiqqoo dhiibamuunis jiraachuu danda'a. Kanaaf bakka isheenis baay'ee itti ulfaatee ture. Egaa isheenis abdiin kutannee bakka guyyaa ta'e nan qannasa guyyaa ta'e fayyummaan kun haa deebi'a guyyaa ta'e nan jijjiirama guyyaa ta'e nan qannasa guyyaa ta'e qoma namaatti ta'a. Jettee turte isheenis bakka cidha jaalallee ishee faana godhachuudhaaf abdii guddaa gochaa qabdi turte bakka kanaaf jecha 2025 abdiin ishee kun bara 2025 tti umuriin ishee waggaa 35 turte haala kana keessattis bakka isheen cidha hiriyaa ishee faana godhachuudhaaf bakka hawwii sila qabdu bakka kanaaf jecha qaamni ishee immoo akka qannasuu qabu yaaddee turte isheenis jaalallee ishee toonii faliini bakka wal fuudhuudhaaf baay'ee hawwitee turte kanaaf jechas bakka yeroo kanatti turte egaa dhaabbanni TV 1600 Live jedhamu kun barbaadee ishee jechaadha yeroo sanatti bakka barbaadee ishee bakka iddoo isheen jirtu barbaaduu eegalee achi namni tokkos bakka namni safara isaanii mana isaanii itti agarsiise gara mana isaaniitti geesse isheenis bakka yeroo sana xiqqoo bakka abdiin ishee Oromoo jalqabee fayyummaa ishees gara deebi'uuf itti dhufe jechuudha fotoon taana bakka abdii godhattisa jedhamuudhaaf kanaaf isheenis bakka gara sanatti deebitee bakka yeroo kana ture yeroo gara TV'chaatti deemte TV'cha irratti argamtu yeroo kana doktorri beekamaan tokko bakka Dr. Nahom kan jedhamu bakka ishee argatee bakka gara sanatti bakka isheen gaddisiiste seenaa ishee gaddisiisee kanaaf jechanis gara ishee sirreessuutti dhufu eegalee gara ishee yaaluuf bakka kutatee ka'ee Dr. Nahomis bakka sagantaa baasee isheen qannasuudhaaf wantoonni isheen gochuu qabdu hunduma isaa baasee sagantoota hedduu baasee isheedhaafis kennee waan kana akka isheen gochuu qabdu itti himee innis bakka wantoota kana hunduma isaa isheen akka dhiistu godhee isheenis ishee waan fayyadamtu gara 1,000 wantoonni mi'aawwan jechuun gara 1,000tti gadi qannasuuf fayyadama turte sanarra itti himee isheenis wantoota kana wantoota barame kana wantoota xaafaa nama bare kana dhiisuun illee baay'eetti cimus masigaanuma nyaattee gaa furdinicha baattee gaa qoonqoon ndiddu sila ta'eef kanaaf jecha bakka isheenis dhiisuun itti ulfaatee innis bakka turtii ji'a 3 keessatti gara paawundii 100 gara paawundii 100 paawundii 700 waan ta'e keessa kan ture gara 678 tti 100 qannaste isa jedhamu ji'a tokko keessatti akka qannaste Dr. Nahomitti himte Dr. Nahomis gammadee wantichatti bakka ajaa'ibsiifatee kana olimmoo akka isheen qannasuu qabdu sila itti amanuuf inni omaatti fakkaanne ture kanaafuu isheenis bakka gara manaatti akka isheen deebitee sarjarii gooteellee bakka wantichi akka inni gara sarjariitti kan godhee fayyummaan ishees gara fooyya'aa dhufe isheenis sarjarii goote sarjarichis haalaan hin milkaa'ee fi